ሁላችንም እናማትብ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከነልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀየ ቶኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድሚያ አባታችን መላከ ፀሐይ ቄስ ድበኩሉ በሙሉ የደብሩ ዋና አስተዳዳሪ አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ሕፃናትም ጭምር ሁላችሁም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን አደራችሁ? አከም ቡልታኒ አከም ይሮ ከነጌሳን ገለተ ዋቀዮ አከጀኑፍ ቆበ ኬኛ ከኖፍ ሳቄ አርጁማ ፊ ጃላለ ሳኑ ባይሴ የሮ ፊሳቴ ከነት ነው ፈብሴ መነሳ ኪሰት ከወልት ነው ቀበቴ ዋቀ ዋቆታ ሞቲ ሞቶታ ጎፍታ ጎፍቶታ ከንተኤ ዋግኒ ኬኛ ኡማን ኬኛ መቃንሳ ከንፋቴ ቢ ከንገለተ መንፋታው እናቱ እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን አባታችን አባ ሕርያቆስ አዳም በተሰደደ ጊዜ የአዳም ተስፋው አንቺ ነሽ ብሎ የተናገረላት ተስፋችን የሆነች ተስፋ የተባለው ክርስቶስን ወልዳ የሰጠችን እናታችንም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቁልቁሎኒ እርገምቶኒ ወሬ ገምቶኒ ቶሎኒስ አከ ከናፊ ከበጀ ዋቀዮ ብራ ቀባኒቲ መቃን ሳኒ ከንፋቴ ፊ ከን ከበጀ በኑፋታው ኤጋ ደቂቃ ሙራሳፍ ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ከወኒን በረኑ ተአ በርሲሳ ከንቴ ዋቀዮን ጎርሳስ ከንቴ ዋቀዮን ግዱ ከኘት አርገሜ አከኑ በርሲሱ አከኑ ጎርሱ ፈዳፊ እየመሳ ኑፋታው ኤጋ አራ ጉያን ኩኒ ቶርቤ ጃአፋ ተጃጅላ አመነማ ዮከንሞ ገብርሄር ከንጀዳሙ ረገኘራ ዋቀዮን ጃላላ ፈርጅማ ሰኑፍ ባይሴ ጉጃራ ከናን ከኑገ መቃንሳ ከኑፋቴ ኑፋታው ኤጋ ኩታ ወንጌለ ቁልቁሉ ኬሳ ወንጌለ ቁልቁሉ ማቴዎስ ቦቀና ዲግደም ሸለኮፍሳ ኩዳፍራ ካሰንገ ሶዶማት ከንጅሩ ዱብፈሜራ ከነ keessa nuti immoo mata duree barumsa keenyaa godhannee kan ittiin waliin barannu wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 23 irraa dubbii sagalee Waaqayyoo jiru ka'umsa godhanna. Dubbichis akkas jedha. Bayeessa yaa tajaajilaa gaarii fi amanamaa nana. Ati waan xiqqoo irratti waan amanamteef waan guddaa irratti simmuudha jedha. Waa'ee sagalee kanaatiif maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan galatame nuuf haa ta'u. Egaa gooftaa fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos samii samootarraa bu'ee haadha keenya qulqulleetti dibiroo maaramirraa foon sherraa foon lubbuu sherraa lubbuu fudhatee biyya lafaarra wayita deddeebi'aa turetti akka nuuf ta'utti barumsa isaa warreen dhibee foonitiin qabaman dinqii isaatiin akkasumas immoo dhibee lubbuu yookaan immoo hafuuratiin kan qabaman immoo lallaba isaatiin barsiisa tureera. Kanaafis immoo hundumaadhaaf iyyuu akka ta'uufitti akka galuufitti ittiin barsiisa tureera. Kana keessaa tokko kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan kan barsiisa ture kutaa kitaaba qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti ittiin barsiisa tureera. Kanaafis immoo duuka buutonni gooftaallee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaliif akka fakkeenyaan dubbatullee isa gaafatanii wayita turetti isin iccitii mootummaa Waaqayyoo beekuun isiniif kennameera jechuudhaan Waaqayyoon akka isaaniif galuuf akkasumas immoo namoonni hundumti isaaniiyyuu bifa isaaniif galuun daldalaadhaan bifa daldalaatiin isa barsiise. Qotee bulaas immoo bifa qonnaatiin fakkeessee isa barsiise waan isaa galuuf gooftaan keenya akka nuti hubannuuf fakkeenyaan iddoo baay'eetti barsiisee arganna. Arras immoo fakkeenya makliitiiwwanii yookaan immoo warqee yookaan meetiitiin ittiin barsiiseera. Gooftaan keenya guyyaa irraa kanatti tajaajiltoota isaa sadii walitti isaan waamee akka humna isaaniitti kennaa isaaniif kennee jedha. Tajaajiltoota isaa ofitti waamee guyyaa kanatti akka humna isaaniitti kennaa makliitii jedhamu isaaniif laatee jedha. Isa tokkoof 5, isa lammaffaatiif immoo 2, isa sadaffaatiif 1 kennee jedha. Akka humna isaaniitti isaaniif laateera. Akka humna isaaniitti jedhee kan dubbateef namni hundumtuu akka ittiin bu'ee bahee daldalee ittiin buufachuu danda'uuf humna namaatii olitti namatti fe'ee osoo hin taane akka nuti ittiin buufachuu dandeenyutti hundumaadhaaf iyyuu kennaa kennuu isaa agarsiisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama abbaa qabeenya tokkoon fakkeeffamee namtichi sun immoo hojjettoota isaa gara isaatti waameetoo isaan sanaaf tokkoon isaaniitiif akka dandeettii isaanitti
tokkoof shan, tokkoof lama, tokkoof immoo tokko kennee jedhee dubbata. Egaa kana godhee boodatti gara biyya fagootti deemee jedha. Egaa deemee boodatti turtii yeroo dheeraa boodatti mootichi kun yookaan immoo namtichi kun gara garboota yookaan immoo gara tajaajiltoota isaaniitti deebi'ee isaan daawwate, isaan to'ate jedha. Egaa kun ta'ee boodatti tokkoon isaanii gara isaatti dhiyaatanii inni abbaa shanii sunis, inni abbaa lamaa sunis, inni abbaa tokko sunis gara gooftatti dhiyaataniiru jedha. Egaa jalqaba irratti inni abbaa shanii suni bu'ee ba'ee ittiin daldalee shan kan fudhate sana irratti shan dabalee 10 taasisee gooftaa isaa kana eege ture. Inni abbaa lamaa sun immoo innis akkasumatti dadhabee osoo natti ulfaateen jedhiin ittiin ba'ee bu'eetoo daldalee 2 buusee 4 taasisee ture. Kan sin ajaa'ibu garuu inni abbaa tokkoo sun garuu namoota kanaan alatti haala adda ta'een waaqa isaa nama gara jabeessa taasisuu fi akkasumas immoo waan fudhate sanaan kan daldaluuf ittiin buufachuu hin barbaanne nama akkasii ture. Inni immoo kennaa mootii isaa irraa isaaf kenname sana nama awwaalu ture jechaadha. Egaa gooftaan akka deemetti nafuu ni deebi'a. Gooftaan kun yeroo deebi'uttis tokkoon isaaniitiif isaan gaafachuudhaaf gara isaaniitti yeroo dhufutti gooftaan namicha abbaa makliitii shanii sun gara gooftatti dhiyaatee akkas isaan jedheera. Kunoo makliitii 5 naaf kennitee turte, anis kunoo makliitii biraa 5 buufadheera jedheeni jedha. Gooftaanis ba'eessa yaa tajaajilaa amanamaa, ati waan xinnoodhaan waan amanamteef waan baay'ee irratti simmuudhaa gara gammachuu gooftatti galii isaan jedhee. Amma lammaffaa irratti immoo abbaan makliitii lamaa sunis ni dhiyaate. Yeroo dhiyaatu kanattis innis akkas jechuudhaan gooftaa isaatti dubbateera. Maaloo makliitii 2 naaf kennitee hin turre, kunoo makliitii 2 buufadheera jedhe. Gooftaan isaas immoo ba'eessa yaa tajaajilaa gaarii fi amanamaan nana, ati waan xiqqoo irratti waan amanamteef waan guddaa irratti simmuudhaa gara gammachuu gooftatti galii isaan jedheedha. Inni makliitii tokko fuudhee ture sunis dhufee akkas jedheen, maaloo ati bakka hin facaasne kan haamtu, bakka hin bittinneessinees kan walitti qabdu, nama garaa jabeessa ta'uu kee nan beeka. Waan ansi sodaadheef deemeen makliitii kee lafa keessaa awwaale. Egaa makliitiin kee kunooti jedheenidha. Gooftaanis isaas deebisee akkas jedheen, ati yaa hojjetaa hamaa fi dhibaa'aan nana, iddoo itti facaasini akkan galfadhu, iddoon itti bittinsiini akka walitti qabadhu, nama hamaa ta'uu koo ni beektai, qarshii koo warra jijjiirratanii kennuun siif mala ture. Anis dhufee qarshii koo bu'aasa waliin nan fudhadhan ture. Warra achi dhaabbataniinis akkas jedheen, qarshii kana isa harkaa fuudhatii isa 10 qabuuf kennaafi, kan qabu hundumaaf ni kennuufiti, ittis dabaluufiti. Kan hin qabneef garuu isuma qabu sanaa irraa fudhatu. Hojjetaa isaa hamaa garuu boo'ichaa fi ilkaan qaruun bakka jirutti dukkana keessatti isa baasa jedhe. Waaqayyo murtee akkanarraa hunduma keenya iyyuu nu haa baraaru. Egaa gooftaan keenya namoota sassadeen isaaniitiif iyyuu akka humna isaaniitti eega kenneefi. Tokkoon isaaniitis immoo akka ittiin buufatanitti eega isaaniif laate. Namoonni kuni akkasumas immoo makliitiin kuni gooftaan kuni maalinni kan jedhu abbootiin keenya hiika tokkummaa irratti nuuf kaaneeru. Egaa jalqaba irratti mootii kan jedhame yookaan immoo goofticha kan jedhame gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jedhu. Lammaffaa irratti makliitii kan jedhame immoo kennaa ilmaan namaatiif akka ittiin tajaajilaniif, akka ittiin ba'anii bu'anii ittiin buufataniif dhala namaatiif kan kenname kennaa hafuura qulqulluuti jedhu. Namoonni sadeen sun immoo kiristaanota hundumaadhaan kan fakkeeffamanidha. Tokkos ijoollee Waaqayyoo hundumaa kan bakka bu'anidha. Waaqayyoon hundumaa isaaniitiif kennaa akka humna isaaniitti kenneefira waan ta'eef, hunduma keenyaaf kennaan nuuf kenname jira waan ta'eef, jalqaba irratti guyyaa cuuphaatti guyyaa 48tti hundumti keenya iyyuu bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa gaafa dhalannu kennaan hafuura qulqulluu hunduma keenyaaf laatameera. Kennaan kun garuu garaagara. Akkuma qulqullichi Phaawulos dubbatu ergaa isaa saba Qorontos erge 1ffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti kennaan garaagara, hafuurichi garuu tokkicha jechuun akka dubbate kennaan Waaqayyoon kennu hundumaadhaaf akka humna isaatti akka ittiin danda'ee buufatutti waan ta'eef kennaan garaagara jedheera. Kaaniif kennaan qaddasuu, kaaniif kennaan barsiisuu, kaaniif kan faarfachuu, akkasumas immoo kaaniif kan kennaa isaatiin qabeenya isaatiin mana kiristaanaa akkasumas rakkattoota kan gargaaruu isaaf laatame jira. Kanaafidha qulqullichi Phaawulosis ergaa isaa warra Roomeetiif barreesse boqonnaa 12 irratti lakkoofsa 7 irratti hundumti keenya tajaajilatti haa jabaannu yoo jedhe boodatti kan barsiisuu isaatti haa cimu, inni baratus taa'ee haa baratu, akkasumas immoo inni gorsuusatti haa jabaatu jedheera. Inni kennus arjummaadhaan haa kennu jedheera. Kanaaf nama hundumaadhaaf Waaqayyoon kennaan inni kennee akka humna isaatti akka inni ittiin danda'ee buufatuttidha.
abbootiin keenya akka nutti dubbatanitti mootii kan jedhame gooftaa keenyadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis jalqaba irratti biyya lafaatti dhufee dubbii fayyina eeganuuf raawwatee boodatti gabrummaatti kufnee turre jalaa bilisa eeganuu baasee boodatti hundumaa xumuree gara samiitti ol ba'uusaa ni dubbanne. Egaa kun ta'ee booddattis immoo gooftichi kan jedhame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara samiitti ba'ee guyyaa dhumaatiif immoo akkuma hojii duukaa bootaa boqonnaa 1:8 irratti yeroo gooftaan keenya gara samiitti ol ba'u duuka buutonni isaa akkasumas immoo maatiin 120 isa duuka turan suni gara samiitti ilaalaa yeroo turan ergamaan Waaqayyoo isaanitti mul'ate isin yaa warra Galiilaa maaliif gara samiitti ol ilaaltu inni akka har'a yeroo ol ba'u agartan kana akkasumatti deebi'ee nu dhufa jedhamee akka barreeffame gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis immoo deebi'ee dhufuusaa dubbata. Gaafa deebi'ee dhufu sanattis immoo hunduma keenya akka kennaa nuuf kenne sanaan hojjenneerra moo hojjenne kan jedhu ittiin buufanneerra moo hin buufanne kan jedhu kennaa keenya sana ni awwaalle moo ittiin hojjenne kan jedhu isa sana hundumaa keenya gaafachuuf jira. Kanaafis immoo abbaan keenya qulqullichi Yohaannisis immoo mul'ata isaa irratti deebi'ee nan dhufa tokkoon tokkoo isaaniitiifis gatii isaanii kaffaluudhaaf gatiin isaanii na harka jira jedhee mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti akka nuuf barreeffame faarfataan Daawitis faarfannaa 49 lakkoofsa 3 irratti Waaqayyoon ni dhufa jechuudhaan akka inni dubbate yeroo dhufu sanattis immoo murtoodhaaf akka inni dhufu akka inni dubbate namoonni kennaa kana fudhatan hundumti isaaniiyyuu fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuudhaaf akka isaan jiran gaaf sanatti gatii ittiin hojjechuu keenyatiin hundumti keenyayyuu kennaa Waaqayyoo irraa nuuf kenname sana yoo buufanneeraan jecha galateeffannaa akkasumas immoo jecha abaarsas Waaqayyoo irraa dhaga'uuf akka jirru ittiin nu barsiiseera. Egaa kennaawwan kun kennaa gosa sadiin fakkeeffameera. Kun hundumtuu tokkoon tokkoon kiristaanotaatiif kennameera. Barsiisan tokko ofii isaatii baratee kan barate sanaan barsiisee gorsee barsiisaa akkasaa kan baaseef fakkeeffamaa jedhu. Inni jalqabaa abbaan shanii sun jechaadha. Inni lammaffaa abbaan makliitii lamaa sunis immoo akkasuma innis akka kennaa isaatti kennaa 10 sanaan hojjeteera waan ta'eef barsiisaa baratee ittiin gorseetoo tajaajila akkasaa yookaan immoo barsiisaa akkasaa baaseen fakkeeffamaa jedhu. Kunis immoo akkamitti yoo jedhan abbootii keenya duukaa bootatti duubatti deebi'anii abbaan keenya qulqullichi Phexros akka Qalemenxoos baase abbaan keenya qulqullichi Phaawulosis immoo akka duukaa bu'aasaa Ximootiyoos baasetti abbootiin keenya duukaa bu'oonni hundumti isaanii handaara addunyaa kanarra faca'anii wayita barsiisaa turanitti duukaa boota horochaa duukaa bu'oonni abbootii duukaa bootaa abbootiin duukaa bootaa hayyoota mana kiristaanaa akka isaan buusa deeman sanatti hayyoonni mana kiristaanaa abbootii irra jiran akka bakka buusan sanatti jechaadha. Egaa inni sadaffaa inni abbaa makliitii tokko sun immoo inni suni barsiisaa baratee ittiin hin barsiisneen barsiisaa baratee ittiin hin gorsineen barsiisaa baratee nama bakka hin buusne fakkeeffama. Kunis Yihuudaadhaaf fakkeeffama. Yihuudaan gooftarraa akkuma duukaa boota kaanii baratee ture. Yihuudaan gooftarraa miila isaa jala taa'ee hanga guyyaa kamisaatti gooftasaa wajjin deemee barachaa ture. Garuu duukaa bu'aa bakka buusu miti ofiisaatiyyuu gooftasaa dabarsee nama laatu ta'e. Kanaaf abbaan makliitii tokko suni barsiisaa baratee ittiin hin barsiisne akkasumas kan ittiin jiraanneen fakkeeffamaa jedhu. Hiika lammaffaa irratti abbaan makliitii shanii abbootii keenya hangafa Phaaphasotaatiin fakkeeffama. Isaanis gahee hojii gurguddoo 5 qabu jechaadha. Isaan sana hundumaa isaanii abbootiin Phaaphasonni kennaa isaaniif kennameen aangoo kan irratti qaban abbootii Phaaphasota muudurraa jalqabee akkasumas immoo harka abbootii yeroo muudan harka irratti fe'u barsiisuu akkasumas cuubuu qorrobsiisuu daaqonota muuduu luboota muuduun hojii isaanii waan ta'eef isaan kanaaf fakkeeffamuu jedha. Inni lammaffaa sun immoo abbootii lubootaaf fakkeeffama. Isaanis kennaa gurguddoo 2 qabu. Isaanis immoo cuubuudhaa fi qorrobsiisuun gahee isaaniiti waan ta'eef inni sadaffaa daaqoniidhaaf fakkeeffama. Innis daaqoniin gaheessa ergamuudha jedhanii nuuf kaaniiru. Haala baay'eedhaan kaameeraa inni abbaa shanii suni abbaa qabeenyaatiin ni fakkeessu. Amma immoo ibbaa lama sanas immoo qabeenyi isaa xiqqoo kan ta'e yookaan immoo akka humna isaatti abbuma qabeenya kan ta'e inni jalqabaa sun sirriitti abbaa qabeenya nama ta'e inni lammaffaa sun garuu giddu galeessa kan ta'e inni sadaffaa sun immoo hiyyeessa kan ta'e ni fakkeessu. Abbootiin keenya hiika irratti waan baay'ee nuuf teessisaniiru muraasa isaa laalle malee jechaadha. Egaa akka walii galaatitti hiikaan akkasitti yoo nuuf teessise iyyuu wanni guddaanii fi wanni nuti ittiin hubachuu qabnu kiristaanota hundumaadhaaf ijoollee Waaqayyoo kan taane hunda keenyaaf kennaan kennameera jenneera. Kennaan kun guyyaa 48 hunduma keenyaaf kennameera. Kennaa kana kan fudhanne hin jiru. Kennaan kun kan hin kennamneef hin jiru.
hundumaadhaaf iyyuu akka humna isaatti akka ittiin hojjechuu danda'utti kennaan isaa gargaraa ta'uu malee namni kennaa kana hin fudhanne hin jiru. Kennaan jalqaba irratti Waaqayyo irraa fudhanne kun kennaa guddachuu qabudha. Daa'imni takka akkuma daa'imummaa ishee irraa kaastee guddachaa deemtu. Guddina qaamaa akkasuma guddina sammuu guddina yaadaa agarsiisaa akka isheen deemtu. Kennaan nuti Waaqayyo irraa fudhanne sunis jalqaba irratti mucummaan kan arganne suni guddachaa deemuu sarara jiraata. Yoo akkas hin taane garuu akka nama isaa kennaa san awwaale san taana jechaadha. Hunduma keenyaaf kennaan kenname jira. Kennaa sanaan buufachaa jirraayi kan jedhu of gaafachuun barbaachisaadha. Namni kennaa isaatiin buufate akka namoota sanaa ta'a. Namni kennaa isaatiin hin buufannes immoo akka namicha isa dhumarraa san ta'a waan ta'eef. Kanaafidha waan xiqqoo irratti amanamtaniittuti jechuudhaan isaan lamaan sana jecha galateeffannaa kan itti dubbate. Nutis kennaa nuuf kenname sana yoo kan buufannu taane kennaa nuuf kenname sana amanamnee kan ittiin jiraannu yoo taane tajaajilaa amanamaa fi gaarii jedhamnee totti nuuf dubbatame jechaadha. Yoo kun hin taane garuu komannaan jechi dheekkamsaa fi gara alaatti gara dukkanaatti baasaa jedhu Waaqayyo irraa kan nutti dhufu ta'a jechaadha. Waaqayyo murtoo akkasii hunduma keenya nurraa haa qabu. Nuti tajaajilaa amanamaa ta'uudhaaf hojjechuu nurra jiraata. Waan xiqqoo irratti kan amanamte waan guddaa irratti si muudaa jedheera. Egaa gooftaan keenya makliitiidhaan kennaa eega nuuf laate. Kennaa kanaan ittiin hojjechuun immoo gatii maalii qaba? Kennaa kanaan hojjechuu yoo baanne rakkoo maalii qaba kan jedhu yoo jiraate kutaa wangeela kanaa irratti akkuma barreeffame faayidaan kennaa keenyaan hojjechuu yookaan immoo waan xiqqoo irratti amanamuu maalinni kan jedhuuf isa jalqabaa irratti gooftarraa nama galateeffachiisa. Gooftarraa galata namaaf laata. Akkuma asirratti barreeffame jechaadha. Innis gooftanis abbaa lamaa fi abbaa shan fudhate sanaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bayeessa yaa tajaajilaa gaarii fi amanamaatti hin jedheera. Nutis yoo har'aa ittiin jiraanna ta'e yoo kennaa keenyan hojjenna ta'e guyyaa dhumaa irratti galateeffannaa jecha galateeffannaa Waaqayyo irraa isin ijoolleen abbaa koo addunyaan kun osoo uumamin duratti gara mootummaa isiniif qophooftetti galaa jecha jedhutu Waaqayyo irraa nutti dhufachaadha. Akkasumas immoo beela'ee na nyaachistaniittu dheebodhees na baastaniittu daaree na baastaniittu dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu jechuudhaan hidhameen ture na gaafattaniittu jechuudhaan jechi galateeffannaa Waaqayyo irraa nuuf dhiyaata jechaadha. Yoo kana hin goone immoo faallaa kanaatiin dubbiin Waaqayyo dheekkamsi Waaqayyo nurratti bobaate jechaadha. Inni lammaffaan waan xiqqoo irratti waan amanamneef waan guddaa irratti akka ittiin muudamnu taana. Kennaan biyya lafaa irratti argannu caalatti kennaa samiitiif kan ittiin muudamnu taana. Akkuma duuka buutonni gooftaa wangeela Maatewos boqonnaa 19 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kennaa biyya lafaa osoo hin taane kennaa isa samii isaan badhaase. Sanaanis immoo teessoo Israa'el 12 irra teessanii ni murteessu jechuudhaan murteessuun hanga Waaqayyoo ta'e osoo jiru Waaqayyoon garuu qulqulloota isaa warreen isa duukaa bu'aniif kennaa samiirra isaaniif laatee agarra. Abbootii keenya qulqullootaaf kennaan laatame isa kanaadha. Nutis yoo kennaa keenya buufanne daldallee hojii hafuurummaatiin jabaannee Waaqayyoodhaan hojii amantaa firii amantii yoo buufanne nuti hundumti keenya iyyuu muudama olaanuuf dabarra. Inni xiqqaa ture gara muudama isa olaanuutti abbootiin keenya sadarkaadha inni daaqon irra ture lubummaatti inni sanarra ture gara aangoo isa olaanuutti sadarkaa kabajaa Waaqayyoon namaaf laatu guddaatti ce'a. Akkasumas amantoonnis akkasuma deemsa jireenya isaanii keessatti kabajaa fi ulfina Waaqayyoo irratti argatu jechaadha. Kanaaf nuti amantiidhaan jabaachuun akkasumas immoo makliitii keenyaan meetii Waaqayyoo irra fudhanne warqee Waaqayyoo irra fudhanne sanaan hojjechuun barbaachisaa ta'a. Yoo ittiin hin buufanne garuu faallaa dubbii kanaa taana jechaadha. Kanaaf nuti hundumti keenya yoo ittiin buufanne Waaqayyoo irraa kennaa kan jedhame kennaa bara baraa kan ta'e kennaa bara baraaf isa wajjin nama jiraachisu mootummaa isaa keessatti bara baraaf jiraattota taaneetoo gara mootummaa isaatti kan gallu taana. Yoo kun hin taane garuu kennaa isaa awwaaluun akka namicha sadaffaa sana nama godha. Namtichi suni waan an sodaadheef ani hattuu yoo naa laatte yoo jedheetoo warqee kana awwaaleen jira jedhee akka inni barreeffame dhumarrattis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo namicha kanaan akkas jechuun akkasatti dubbate. Namichi kun dhibaa akka inni ta'e akkasumas immoo namichi kun baay'ee dadhabaa akka inni ta'e osoo warqee isaa yookaan immoo kennaa kiyyallee nama biraatti naaf laatte har'a ani yeroo deebi'utti ittiin nama buufachuu danda'urraa kennaa isan kennee deeme sana ixifii godhee nama naaf deebisuu danda'uuf nan kennan ture jechuun dubbateera. Kanaaf
nutis yoo ittiin hojjechuu baanne gooftarraa jecha akkasii dhaga'uuf jirrachaadha. Namni ittiin hojjechuu danda'u osoo jiru Waaqayyoon kennaa kan nuuf kenne waan akka ittiin hojjennu barbaaduuf malee akka ittiin awwaallee guyyaa dhumaatti ittiin gaafatamnuuf miti. Kanaaf hundumti keenya akka kennaa keenyatti akka jiraannu Waaqayyoon hunduma keenya iyyuu nu gargaaru. Isa qabuuf ni dabalamaa jedheera. Namni ittiin hojjetuuf Waaqayyoon kennaa sabaa isaa fideema. Nama qabeenya isaatiin hojjetuufis Waaqayyo akkasuma qabeenya dabalaa fideema. Ittiin amanamee jennaan, ittiin hiyyeessota gaafatee jennaan, mana qulqullummaatti faanamee ittiin jiraatee jennaan, akkasumas gabaa hafuurummaattis gaafa deebinu nama kennaa isaaf kenname isa xiqqoo irratti amanamee Waaqayyoon kennaa isa baay'eedhaan nama sana eebbisa jechaadha. Kanaaf Waaqayyoon kennaa isa xiqqaa fudhanne sanaan amanamnee akkasumas immoo kennaa isa guddaatti hunduma keenya akka nu eebbisu fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Boo'ichii fi ilkaan qaruu gara jirutti sabaasaa akka inni jedhe nu hundumti keenya immoo akka namicha kanaa osoo hin taane akka namoota lamaan sanii ittiin buufannee jireenya keenya keessatti Waaqayyoo wajjin jiraannee mirga isaa akka dhaallu Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.